har'a yeroo diinni keenya duula garaagaraa waraana bilisummaa Oromoo irratti geggeessuudhaan waraana bilisummaa Oromoo balleessineerra jedhutti uummata keessa waliin dirree kamirratti iyyuu diinni kamiyyuu nu daangeessuu hin dandeenye irratti eebba keessan xumuratanii baga nagaan geessaniiti. Kaadhimamtoonni waboo guyyaa har'aa wabootti dabalamtan sansakkaa fi hidhannoo waboon kanaan dura ittiin beekamu dhaalmaa godhachuudhaan osoo xurree gootaa irraa hin maqiin akeekaa fi kaayyoo goonni irratti wareegame akka galmaan geessan imaanaa isinitti kennina. Fannoon dhiigaan ni dhufa. Xurree jaallan dhiigaan tattaraaraan galmaan ni keenya. Akeekaa fi kaayyoo abaa waboo galmaan ni keenya. Alaabaa keenya handhuura Oromiyaa Finfinneerra ni mirmirsina. Injifannoon kan uummata Oromooti. Sagantaa keenya akkuma isin beeksisne duraa duuba isaa eeguun kan isin biraan geenyu ta'a. Jalqaba irratti kan isiniif dhiyaatu sirna alaabaa yaabsisuu akkasumas yaadannoo jaallan wareegamaniif jaal daandii gara waltajjii taa'amileedhaan nu affeera.
Namni dhugaarraa yoo maxxan isin duraa mul'atu. Namni dhugaarraa yoo maxxan isin duraa mul'atu. Yaa sabboonaa Oromoo dhala malee haala siyaasa maasee bisaatee haala kuusaa hundee mukisu seenaa waan ta'e kottee bonna baasu duuti siyaasa duusee tuddu itti wareegamna seenaa bakka bu'u yaa sabboonaa Oromoo dhala wareegamte haala siyaasa seenaa nutti laate. Haala kuusaa hundee mukisu seenaa waan ta'e kottee bonna baasu duuti siyaasa duusee tuddu. Itti wareegamna seenaa bakka bu'u. Itti wareegamna seenaa bakka bu'u. Jaal fidaa gara waltajjii taamileedhaan jaal fidaa. Jirtu? Jira! Jirtu? Jira! Wabaan jirtu? Jira! Abdiin sabaa jirtu? Jira! Wabaan jirtu? Jira! Abbaan xumura gabrummaa itti bufa? Bilisummaan dhiigaan ni dhufa? Jaalan qabsoo dhiigaan sararaan galmaan ni keenya? Waa'ee Itoophiyaa afaan qawween ijaaramte afaan qawween dhiigni Oromoo olaba ni ijaarra? Beelaaf dheebuuf hin jilbeeffannu? Ajalaallattuun bakka laannu? Rakkoo qabsoon qabdu qabsoo irra ni aanna? Alaabaa keenya ni mirmirsina? Sibannan uummata roob! Kaadhimamtoota guyyaarraa eebbifamtan akkasumas saba Oromoo kanaaf dhaamsa dhaaman qabu jaal gamtaa woboo gara fuulduraatti nuus maddaa. Jirtu? Jira! Baga jiraattan. Baga nagaan xumurattan. Mooraa leenjii dadhabbii beela dheebuu isheen qabdu hundayyuu dandamattanii baga guyyaa eebba keessanii nagaadhaan geessan. Akkasumas kabajamoo jaallatamoo qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo zooniilee garaagaraarra jiranii akkasumas leenjistoota mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo Aabaa Wooboo zooniilee hundarra jiranii fi leenjistoota keessan kan isin ijjiin dadhabanii caba keessan beela keessan dheebuu keessan hundayyuu dafqa isinitti buusanii guyyaa har'aatiin isin ga'aniif haamilee laadhaafi. Isin guyyaa har'aatii kaatanii waraana bilisummaa Oromooti. Kanaaf waan dirree leenjii irratti barattanii baatan dirree waraanaa irratti hojiitti ittu dirqama fudhattanii baatan kamiyyuu seera heera sagantaa siyaasaa barattanii baatan hundayyuu isin kana booda waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo isa dhugaa isa uummata Oromoo waliin dhadhaaf mataa guyyaa irraatii kaatanii kaadhimummaa irraa gara waraana bilisummaa Oromootti har'a yeroo diinni keenya duula garaagaraa waraana bilisummaa Oromoo irratti geggeessuudhaan waraana bilisummaa Oromoo balleessineerra jedhutti uummata keessa waliin dirree kamirrattiyyuu diinni kamiyyuu nu daangeessuu hin dandeenye irratti eebba keessan xumurattanii baga nagaan geessan jechuudha. Akkasuma waraanni bilisummaa Oromoo gara fuulduraattis leenjiinsaa dhaabbataa kan diinni kamiyyuu daangeessuu hin dandeenye kan bakki kamiyyuu daangeessuu hin dandeenye kan haalli kamiyyuu daangeessuu hin dandeenye itti fufaa isin immoo diina kee waliin wallaansoo wal qabuuf baatee dirree lolaatti argamta kana booda.
Of qopheessitan miti? Wareegamaaf qophooftee? Akkas. Kanaaf iyyuu diinni keenya immoo diinni nuti lolaa jirru diina maallaqa nyaatee miindaa nyaatee waan qoonqoo isaatiif jecha sitti dhukaasu loluuf deemaa jirta. Sana keessatti murannoo cichoomina qabaachuun dirqamaa jechuudha. Murannoo cichoomina kaayyoo baateef kaleessa kichuun meeqatti citte gootonni meeqa hayyuun meeqa daandii isaan irratti kufan atoo galmaan ga'uudhaaf nuti dhaloota duduubaan ittiin finnuu jechuudha. Nuti galmaan ga'uudhaaf waan waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa ittiin beekamu dalaguudha qabdaa jechuudha. Waan waraanni bilisummaa Oromoo ittiin beekamu. Kanaaf isin guyyaan keessan guyyaa bareedaa, guyyaa milkii, guyyaa injifannooti. Baga geessanii baga walumaan geenye egaa haasaa dheeraa waliin hin qabnu. Qophooftaniittu miti? Qophooftaniittu wal fuunee yaanaa jechuudha. Hin deemnaami? Ejjennoo sibiilarra jabaatu waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa ittiin beekamu sana yaadachuuf dirqama qabda. Hojjechuuf dirqama qabda. Dirqama kee dirree nagaa irrattis, dirree lolaa irrattis waan barattee baate hojiitti hiiki. Gaafa hojiitti hiike, hojiitti hiikte firii wareegama keetii, firii wareegama jaallan kaleessaa bilisummaa saba Oromoo akka ta'utti yaadii fi wareegama kee bilaash akka hin taanetti of qopheessi jechuudha. Yeroo hundayyuu qophaa'aa ta'uu qabda. Yeroo kamiyyuu waraana bilisummaa Oromoo eega taate yeroo kamittiyyuu qophaa'aa ta'uu qabda jechuudha. Kanaaf of qopheessi. Of qopheessi. Lolaaf of qopheessi. Dammaqiinsa. Dammaqiinsa. Dammaqiinsa waraanni bilisummaa Oromoo qabaachuu qabu kamiyyuu akka hin sharafne, wareegama jaallan kaleessaa akka hin sharafne irratti of kitimii darbi jechuudha. Kanaaf manaasaa dheeraan qabu baga geessanii baga gammaddanii guyyaan keessan guyyaa milkiidha. Jirtu? Jira. Mancaasaa gabrummaa jirtu? Jira. Ayyee jirtuuf akka kanatti jirtu. Kabajamtoota qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa. Kabajamtoota barsiisota mooraa leenjii waliigalaa. Kabajamaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo. Kabajamtoota kaadhimamtoota waboo marsaa dungoo bilisummaa baga geessan baga ifaajjii leenjiin qabdu. Ifaajjii leenjiin qabdu dadhabbii qorra osoo hin jedhin aduu osoo hin jedhin waan hunda dandamattanii guyyaa har'aa baga geessan baga gammaddan ammallee irra deebiin baga ittiin isin gahe. Uummanni Oromoo bakka kanatti argames dadhabbii ijoollee isaa ijaan arguun isinillee baga gammaddan baga ittiin isin gahen isiniin jedha. Kaadhimamtoonni waboo guyyaa har'aa wabootti dabalamtan sansakkaa fi hidhannoo waboon kanaan dura ittiin beekamu dhaalmaa godhachuudhaan osoo xurree gootaa irraa hin maqiin akeekaa fi kaayyoo goonni irratti wareegame akka galmaan geessan imaanaa isinitti kennina. Barnoota siyaasaa fi barnoota waraanaa isin mooraatti fudhattan hidhannoo sammuu fi hidhannoo mudhii jabeeffattanii guyyaa har'aa kana bakka kanatti argamtan dirree irratti itti dhimma ba'aatii dhaaba keessan boonsaa kan jedhu dhaamsa kiyya.
Siyaasni qawwee malee qawween siyaasa malee waan hin deemneef barnoota caa isin fudhachaa turtan akka siyaasni keessan qawwee wajjin wal utubee kaayyoon galma gahuuf guyyaa irraa kana gara wabootti dabalamtanii ammallee baga gammaddaan baga ittiin isin ga'e. Akkuma maqaa keessanii dungoo bilisummaa isin jenne. Dungoon ofiisaatii baqee namaaf waan ifuuf ofii keessanii of gantanii saba keessaniif akka taatan dhaamsan isiniif qaba. Uummata Oromootiif bakka deemtan hundumatti akka aannanii fi garaatti qabbaneessitanii harkoota gabrummaa hacuuccaa fi saamicha saba kanarra jiru akka wal taanee tokkummaadhaan irraa kaafnuuf walii keessan gidduutti hafuurri jaallummaa isin gidduutti dagaaguu qaba kan jedhu dhaamsa kiyya. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana bakka jiru hundumaatti ogeessa fayyaa hin qabu. Ogeessi fayyaa uummanni Oromoo baadiyyaa Oromiyaa keessa bakka hundatti qabu waboo. Uummata kee dhukkubsatu agartee bira hin darbin. Waan of harkaa qabduun wal'aani. Yeroon ammaa kun waqtii gannaati. Akka inni bishaan ciisaa garagaraa ofirraa baqaqsee baasu gorsa kenniif ogeessi fayyaa waan hin jirreef. Akka uummanni keenya callaa gaarii argatuuf ogeessa qonnaa ta'ii kallattii galjeelchi. Waraana uummata isaarraa ba'aa buusu ta'i kan jedhu dhaamsa kiyya. Barnoota barachaa turtan sagantaa siyaasaa heera abaaboo waboo kaayyoo naamusaa warraaqsaa fi amaloota farra warraaqsaa wanneen kana kudhaan madhaatii guyyuu guyyuutti itti dhimma ba'a. Tooftaa lolaa hojii kee idilee guyyaa guyyaa waan ta'eef guyyaa guyyaatti dursi malee hin durfamin. Waan sitti dhufe akka kanniisaatti hiddi goota isa obbooda hin deebine gara mureessa kan kaayyoo galmaan ga'u ta'i. Uummanni Oromoo alaa fi keessaa dhimmi ammarra jiru dhimma Oromummaati. Dhimma Oromummaa irratti immoo tokkummaa barbaachisa. Sabni kun tokko ta'uu barbaachisa. Wal hubachuu barbaachisa. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana saba isaa dhaggeeffachaa deemudha. Waraana waan saba isaatiif ta'u hojjetudha. Sanaaf qeerroo fi qarreen Oromoo mana teessanii duutan du'a seenaa hin qabne duutan falmadhuu wareegame du'a hin du'in. Sirni kun sirni dulloomaan raawwii wanti inni uummata Oromoo irratti hojjechaa jiru waan har'a dhaloota har'aa qofa miidhee dhiisu osoo hin taane hegeree dhalootaa waan jaamsu. Ijoollee xixiqqoon barnoota irra hin jirtu. Wanti sirni kun fedhu lola. Lola waan inni fedhuuf immoo aangoo isaatti of jalatti tiksuuf lola fedha. Waraana fedha. Dhaloonni yoo barate waraanatti hin deemu waan ta'eef dhaloonni akka hin baranne barbaade. Tokkummaadhaan sirna kana ofirraa fonqolchuu qabnaa kan jedhu qeerroo fi qarree Oromootiif dhaamsan qaba. Uummanni Oromoo biyya alaa jirtan kanaan duras akkuma waboo yaadaanis ta'ee waan qabdanii waboo cina dhaabbattan ammallee waboo duukaa hiriiraa waboo tinnisaa kan jedhu dhaamsa kiyya. Uummanni keenya ofii agabuu bulee dheedhii fi bilchaataa nutti baatee waraana keenya sooree waraanni keenya guutuu Oromiyaa keessatti anga'ee diina isaa lolee kufee kuffisaa jiru. Galanni keessan guddaadha. Galanni nuti waliin qabnu immoo bilisummaa nagaa haaraa Oromiyaa keessatti fiduudha kan jedhuun qabu. Dhumarratti kaadhimamtoonni waboo marsaa dungoo bilisummaa akkuma maqaa keessan ta'a uummata Oromoo wajjin aannaniif garaa ta'a. Bakka deemtan hundumaatti waan saba guddaa kana hin qaanfachiifne waan saba guddaa kana bakka bu'uuf waan saba guddaa kana ilaallatuu fi dhimmi keenya
dhimma Oromummaa fi harkoota gabrummaa kana ofirraa kaasuuti jechuudha. Dabqi ati mooraa leenjii keessatti dabqite dhangala'uu dhiigaa bakkee dirree irratti dhangala'u sana si oolcha waan ta'eef guyyaa guyyaatti yaadadhuuti itti dhimma ba'i. Mooraatti madooftee asii baatee dagatteenaan wareegama rakashaa wareegamtaa jiru. Sanaaf wareegama keetiin kaayyoon tarkaanfachuu danda'uu qaba. Wareegamni jaala tokko saba kanaaf bu'aa buusuu danda'uu qaba. Wareegama gootaatiin dhiigni gootaa dambali'ee gara walabummaa bilisummaa Oromiyaatti saba kana ceesisuu qaba. Wareegama jaallan kanaan dura wareegamaniin wareegama goototaatiin har'a geenyeerra. Nuti immoo dhaloota hegereetti dabarsina osoo hin taane dhaloonni kun dhaloota qabsoo kanatti goolaba godhudha. Goolaba kan nuti itti goonu immoo afaaniin jechuu osoo hin taane hojiitti hiikuudha. Kan nuti hojiitti hiiknu guyyaa guyyaatti waan saba kana bakka bu'u hojjechuudhaan xiiqii fi onnee guutuudhaan saba keetiif loluudha kan jedhu dhaamsa siif qabu. Egaan ijoolleewwan asirratti argartan uummanni Oromoo argaa jiru. Ijoollee gateettiin isaanii hidhannoof qawwee malee harkoota gabrummaa hin baannu jechuun diddaa isaanii abbaa irree irratti agarsiisuudhaan hidhannoo sammuuf mudhii hundaan faayamanii gootummaa laggeeffaarraa dhaalanii faayamanidha. Warree isaan kana keessatti kan isin baay'ee jaallatan weellistoonni inuma jiru. Isaan immoo waa isin biraan geenya jechaa jiru. Weellisaa isin baay'ee jaallatan jaalboonaaf jaalabdiin gara waltajjii tachi as dhufu waan isaan jedhan waliin dhaggeeffanna aamilee. Jitu. Waan jitu. Abdiin sabaa jitu. Gaachanni firreen uummata Oromoo jitu. Baga geessan. Irree baarootumsaa kaanale mooqiltu yoo yaa jenneerraa isin akkam jirtu. Irree baarootumsaa kaanale mooqiltu yoo yaa jenneerraa isin akkam jirtu. Malchoota kaayyoo jirtu jaalawwan koo baagaattiin isin ga'ee guyyaa eebbaa waboo irraa aduu faafaa hundaa dandeessanii waadaa Oromoo galu baagaarra geessanii baagaarra geessanii. Mootii dadhabuudhaan nuun leenjisaa turtanii nuus taane argamnaa akkuma siin jettanii dheeraaf seera dhaabaa hundaa nu barsiistanii. Galatuma jenneerra galasa qabrani galatuma jenneerra galasa qabrani falmani goona hanga bilisummaa falmani goona hanga walabummaa abdiin Oromiyaa eeyyee isuma abdiin Oromoota eeyyee abdiin Oromiyaa eeyyee isuma abdiin Oromoota eeyyee isuma biyya ijaaruudhaaf hin teenyu malee. Ittuma leenjifnaa amma daddaballee warra lubbuu isaarraa saba isaa jaallatu warra dantaan feenee dhugoodhaan dhaadatu. Dabboonni keenya dhiigaan nuuf sadanii nuti galmaan keenya galaasaan galaasanii haala amaa keessatti qabsoo asiin ga'ani baraa baraan yaadannaa warraas na baasuun baraa baraan yaadannaa warraas na baasuun. Falmani goona hanga bilisummaa falmani goona hanga walabummaa abdiin Oromiyaa eeyyee isuma abdiin Oromoota eeyyee isuma abdiin Oromiyaa eeyyee isuma abdiin Oromoota eeyyee isuma tarkaanfannee fagaanneerraa sichiin dhugatu qabsoo sabaa goolabatti goona ayyoonaa boqottu. Tarkaanfannee fagaanneerraa sichiin dhugatu qabsoo sabaa goolabatti goona ayyoonaa boqottu. Tarkaanfannee fagaanneerraa sichiin dhugatu qabsoo sabaa goolabatti goona ayyoonaa boqottu. Tarkaanfannee fagaanneerraa sichiin dhugatu qabsoo sabaa goolabatti goona ayyoonaa boqottu.
Falmani gona, anga bilisumma, falmani gona, anga abdin Oromia, abdin Oromota, abdin Oromia, Atuma ulfata fayyada. Gara bakka gani kudu sana, kanatti aansuun ammoo barsiisaan as dhufee dhaamsaan isiniif dabarsuun qaba. Yeroo hedduun isinitti dadhabee isin qaree ammoo bu'aa dadhabbii keenyaa waliin arguu keenyaaf anis hedduu gammadeera. Isinis baga gammaddan isiniin jechaa jiru jaallabsii gara fuulduraatti. Jirtu umurri diddaa gabrummaa itti fufa. Fannoon niigaan ni dhufa. Turree jaallan niigaan tattaraaran galmaan ni keenya. Akeekaa fi kaayyoo abaaboo boo galmaan ni keenya. Alaabaa keenya handhuura Oromiyaa Finfinneerra ni mirmirsina. Injifannoon kan uummata Oromooti. Walumaa gala jaallan waan baay'ee isiniin jedhaa oolaniiru. Warri gara kaadhimamummaarraa gara miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'uutti nagaan dhuftan beelaa fi dheebuu dadhabbii leenjiin gaafatuu fi qabu kamiyyuu dandamattanii baga nagaan guyyaa eebba keessanii geessanii isiniin jedhu. Akkasumas dabalataan kabajamaa keenya uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo jalqaba leenjii isaa irraa kaasee dhalachuu isaa irraa kaasee har'as leenji'ee haga inni bakka kana ga'utti dadhabbii leenjisuun gaafatu kamiyyuu bakka uummanni tokko akka dhaaba isaatiitti bakka dhaaba isaatii bu'ee dhaaba isaa bira dhaabbatee dhaaba isaa tinnisuuf akka buutanii tinnistanii har'aan ga'uu keessaniif galati keessan bilisummaa isiniif haa ta'u jedhe. Kun gammachuu guddaadha jechuudha. Maaliif jennaan diinni keenya kaleessa waan baay'ee odeessaa ture jechuudha. Warri galaanichaa fi qurxummii adda baafna jedhanii odeessaa turan galaanichis isuma addana jiruudha. Qurxummichis isuma addana jiruudha jechuudha. Adda baasuun hin danda'amne jechuudha. Warri galaanichaa fi qurxummii adda baafna jedhanii rarra'aa turan, jooraa turan, raammoo isa galaana keessaa qurxummiidhaan nyaatame ta'u malee yeroo isaanitti galaanichaa fi qurxummicha adda baasan hin jiru jechuudha gabaabaatti. Kanaaf warri har'a gara miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'utti deemaa jirtan kun guyyaa har'aa irraa kaatanii guyyaan kun guyyaa isinitti saba keessaniif imaanaa saba keessanii kana imaanaa saba keessan isinitti naannee dhaabbachaa jiru kana fuutanii galmaan ga'uudhaa fi imirbuu itti seentaniidha ijaa ta'eef gaafa asii baatan akkuma jaallan isinii dhaaman uummata keessan yeroo dheeraadhaa fi hacuuccaa jala ture yeroo dheeraadhaa fi gabrummaa fi hiraarfama jala ture bilisa baasuudhaaf haga xumuraatti itti jabaatan isinii dhaamnaa jechuudha. Uummati Oromoos walumaa gala akkuma gaafa jalqabarraa ka'ee dhalachuu waraana bilisummaa Oromoo irraa ka'ee waraanni bilisummaa Oromoo dhaabni abaa'oo aboo dhaaba isaa ta'uu hubatee waraanni bilisummaa Oromoo ilmaan isaa ta'uu hubatee har'a waraana isaa bira dhaabbatee eebbisiifataa jiru irra deebiidhaan galati keenya guddaadha. Galanni keessan bilisummaa isiniif haa ta'uu isiniin jedhu. Uummanni Oromoos waraanni bilisummaa Oromoos akka waliigalaatti qeerroon bilisummaa Oromoos qabsoo nuti geggeessaa jirru qabsoo karaatti rarra'ee hafu yookiin karaatti dhaabbatu otoo hin taane alaabaa isin har'a bakka kanatti argaa jirtan handhuura Oromiyaa haga magaalaa Finfinnee irra dhaabbannee sirna hacuuccaa fi saamiinsaa uummata Oromoo irraa kaasnutti qabsoon keenya itti fufaa jechuudha. Impaayera Itoophiyaa akkuma hundiyyuu beeku Impaayera Itoophiyaa yeroo dheeraa hacuuccaa saamichaa fi saamiinsa diinagdee uummata Oromoo irratti gaggeessaa ture. Kan humnaa fi afaan qawweetiin nurratti fe'ame yeroo nuti nurraa kaasi jennee kara nagaa kadhannu hin jiru jechuudha. Afaan qawweetiin nurratti fe'ame afaan qawweetiin ofirraa fuune qilee humnaa jechuudha. Xumura irratti uummanni Oromoos waraanni bilisummaa Oromoos qabsoo har'a
wal jabeessitanii waliin geggeessaa jirtan haga salphinaa fi gabrummaan koloniin Oromiyaa irraa ka'ee Oromoo irraa ka'utti hamma dhumaatti waliin jabaattanii akka qabsoo kana geggeessitaniin isinii dhaama. Injifannoon kan uummata Oromooti. Jabaadhaa galatooma. Yee aanneedhaan gara teessuma isaaniitti nuu deebisaa. Nagaa jirtu? Nagaa keessanii? Baga nagaan guyyaa eebba keessanii isin ga'een isiniin jedha. Akkasumas kaadhimamummaa irraa baga waraana bilisummaa Oromoo gara miseensa WBOtti nagaan makamtan yookiin itti dabalamtan isiniin jechuun barbaada. Bu'aa bahii leenjiin qabu hundayyuu injifattanii bakka kana ga'uu keessaniif gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Kanaaf hojii keenya, kaayyoo keenya waan manaa baaneef milkeessuuf uummata keenya waliin dirree bobbaatan kam irratti iyyuu bakka hojiif deemtan kamitti uummata waliin akka aannaniif garaatti akka mataadhaaf dhadhaatti warra waliin jiraatu ta'uu qabduun isiniin jedha. Itti dabalee daandii yookiin xurreen jaallan nuuf baasan irraa hin maqinaa. Maqxanii yoo argamtan akka bishaan malkaa gadhiisee fi akkasumas namni kaayyoo gadhiise dachiidhaan dhugamee hafa. Kanaaf daandii irraa hin maqinaan dhaamsa koo isa guddaadha. WBO isa bilisummaa sabaaf hojjetu akkasumas yoo guyyaan isaa ga'e immoo kan itti wareegamu akka taatan dhaamsa koo isa olaanaadha. Irra deebi'ee baga nagaan geessan hojii keenyaaf karoora Afrikaa qabna, rakkoo keenyaaf furmaatni jira. Hojii keessanitti jabaadhaa warra Oromiyaa bilisoomte irratti dirree bareedduu irra waliin jiraatu waaqni nu haa godhu isiniin jedha. Injifannoon uummata Oromoo. Jirtu? Didaan gabrummaa jirtu? Baattoon irbuu ishin negaa jirtu? Rakkoo qabsoon qabdu qabsoon irra ni aanna. Oromiyaa dhiigaaf lafee keenyaan ni ijaarra. Ala yaallatuuf galtuuf bakka hin laannu. Shukkurfansaa irra ni aanna. Hanga walabummaaf bilisummaan Oromoo fi Oromiyaa mirkanaa'utti qawwee keenya lafa hin keenyu. Irbuu jaallan keenya dhiigaan ni mirkaneessina. Oromoo kan Oromiyaati. Oromiyaa kan Oromooti. WBO'n ilma Oromooti. Injifannoon uummata Oromoo. Akkuma beektan guyyaan kun guyyaa eebba gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaati. Egaa haalonni agam ulfaatan malee dhiibbaan alagaaf biraanis diinaanis itti heddummaatu malee baattoon irbuu sabaa Oromiiwwan dirree qabsoo hadhaa qabsoo kamiifuu osoo hin jilbeenfatin shiraaf ololli diinaa kamiyyuu osoo isaanii cabsin irreen abbaa irreen gabroomsaaf osoo itti hin jawaatin dhiibanii saatii kana gaaniiru baga gammadaan isiniin jenna. Egaan Ana